Hiriyaalistiin erga darbeessitu. Isin deebisa. Eeyingaa warroota Oromoota wallootiif kallachilee adda addaatiin sagalee ta'aa fi turtan ammallee irra deebineetiin kallacha adda addaatiin uummata keenya Oromoota wallootiif tumsa adda addaa gochaa jirtan irra deebinee galatooma isiniin jechuun barbaada. Eeyingaa dursi addunyaa kana nageenya yoo nageenyi jiraate baratanii galuun daldalatanii galuun bakka barbaadan oolanii galuun danda'ama. Waan hundaafuu nageenyi dursa addunyaa kanaati. Waan hundaafuu nageenyi jireenya dhala namaatiif murteessaadha. Maarreegaa Oromoonni walloo gannoota 400 olitti tilmaaman seenaa gabrummaa Itoophiyaan keessaa yookaan Itoophiyaa isaan irratti geggeessaa ture ofirraa qolachuuf dallaa Oromoo fi Oromiyaa ijaaruu keessatti qooda guddaa qabanii fi dorgomaa tokkollee kan hin qabne Oromoota walloo akka ta'e seenaaleen hedduun ragaban. Keessaayyuu dallaan qubsama Oromoo fi Oromiyaa tiksuu keessatti armaan duras ammas kallattii adda addaatiin qubsama Oromoo ta'eetiin qoreen guddaan daldalli guddaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf diinota ofirraa ittisuudhaaf dallaan guddaan yoo jiraate dallaa Oromoota walloo kan sabboonummaa fi Oromummaa dhugaatiin ijaaramedha. Maarreegaa kan akka ta'e Oromoon waliin gaafachuu qabdan hojiilee gurguddaa uummanni Oromoo walloo seenaa isaa eeggachuu keessatti Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf obbolawwan isaa qomoo isaarraa fageenya hedduurra fagaatee jiraatullee sabboonummaa fi Oromummaa isaa dabarsee kennuu kan dide gootota ilmaan walqixuuti. Warroota qocoloon gabrummaa kaaba Itoophiyaa irraati dursee itti baname keessaa Oromoonni walloodha isaan hangafaati. Garuu kunis ta'e sun seenaa imperiyaal biyyattii keessatti yeroodhaa yerootti qabsoon sirna gabroonfataa eenyummaa irratti geggeeffamaa ture baroota Haayile Sillaasee baroota Minilikii akkasuma dhiinna kanatti wayyaanee keessattis rakkooleen gurguddaan dhimma nageenya Oromoota wallootiin wal qabatee yeroodhaa yerootti darbaa ture jira. Oromoonni walloo bara dhufaa darbaa keessatti seenaalee mootummoota Itoophiyaa bulchaa turanii keessatti boqonnaa tokkollee hin arganne maali sababbiin kan jedhu hunda keenyaaf deebiin gaadha. Oromummaa isaanii tikfatanii eenyummaa isaanii jabeeffatanii qe'ee waarummaa tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhatanii Oromoota eenyummaa isaaniitiin qomoo isaanii qoma dhalataniitiin ani Oromoodha jechuudhaan afaan duudhaa seenaa saba guddaa Oromoodha eenyummaa isaanii kabachiisanii warroota jiraachaa jiran keessaa Oromoonni walloodha hangafadha. Maarreegaa taatee baratti keessaayyuu yeroo Ramadaan akka hordoftoota amantaa Muslimaatti yeroo itti waaqeffatanii yeroo Rabbiin itti kadhatan ta'ullee Oromoo fi Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaa keessatti rakkoon jiraatullee rakkoon Oromoota walloodha rakkoo eenyummaa fi amantaa jiddu galeessa godhatee akkasuma irra caalatti immoo sabummaa irratti mandheeffatee yeroo isaan Ramadaana keessa soommatanii Ramadaana keessa jaalalaan amantaa isaanii akka gaarii geggeeffachuu danda'an akka isaan kanan gooneef shirri barabaraan waggaadhaa waggaatti Oromoota walloo irratti kiyyeeffamee jira. Eeyyangaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsutti yaaletti waaroon qocoloo siyaasaa gabrummaa Oromoota walloo irratti bara dhufaa darba geggeeffamaa jiru bowwoo guddaa Oromoota idil addunyaa ta'ee jira. Yaaddoo guddaa Oromoota Oromoo fi Oromiyaaf jiraataniif ta'ee jira. Maarreegaa Oromoonni walloodhaa seenaa qabsoo Oromoo keessattis ta'e seenaa imperiyaal Itoophiyaa keessatti wareegama ammanan jedhamne kafaluudhaan kafalaas jiran keessaayyuu yoo fakkeenyaaf furanne seenaa waggaa 400 qabsoo geggeessuudhaan eenyummaa isaanii tikfatanii afaan aadaa duudhaa isaanii eeggatanii Oromummaa isaaniitiin qomoo jiraachaa jiran keessaa kan obbolootarraa ji'oogiraafikaalii haalli teessuma isaan fageessee garuu immoo bobaa diinaa jala jiraachaa jiran Oromoota wallooti. Eenyummaa isaanii kabajanii inni Finfinnee keessa jiraatu inni Adaamaa keessa jiraatu yeroo afaan isaa wallaan Oromoonni walloo qomoonni walloo dhuguma dubbachuuf haalli teessuma qomoo fi obbolowwan isaa Oromiyaa irraa fageessullee seenaa fi durduubeen dhaloota darbaa dhufe gootummaan ijoollee warqituu ijoollee Hasan Aammeedhaa ammas jira. Eeyyangaa teessuma lafaatiin Oromoo fi Oromiyaa qomoo obboleewwan isaanii irraa fagaatanillee Oromoonni walloo diina jala jiraatanillee bobaa diinaa jala jiraatanillee eenyummaa isaanii sharafanii dabarsuu hin dandeenye. Kunis ta'e sun yeroo ammaa kanatti rakkoon bara dhufaa darbaa keessaayyuu yeroo Ramadaanaa irratti Oromoota walloo irratti geggeeffamaa jiru kun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Oromoonni walloo akkuma beeknutti irra guddoon isaanii hordoftoota amantaa Muslimaati. haa ta'u garuu
yeroo ramadaanaa eeggatanii lolli adda addaa oromoota walloo irratti banamuun kun dabareen kun garamitti deemaa jira maaltu ta'aa jiraan gaafii oromoota addunyaati. Eeyyingaa oromoon akka oromootti waa hedduus waliin dhabne jirra waa hedduus wajjin arganne jirra. Gabrummaa Itoophiyaa keessatti sirnoota darban keessatti dhufaa turan ofirraa qolachuufis maqaa tokko qabna innis maqaa guddaa Oromoodha. Biyya Oromiyaa jedhamtu tan gaafa Afrikaatti saba guddaan afaan Oromoo dubbatu irra jiraatu dachee Oromiyaa walitti qabna. Oromoonni walloo akka tasaa jalqabumarraa dubbachuuf yaalachi ji'oogiraafikaalii yookaan haalli teessuma isaanii qomoo obboleewwan isaanii ilmaan Oromoo irraa fagaatanillee bobaa diinaa jala jiraatanillee eenyummaa isaanii kabachiisanii jiraachuudhaaf wareegama ammanan jedhamnetti kaleessa kafalaa turan har'as immoo kafalaa jiran. Eeyyengaa Oromoonni addunyaa irra jirtan kan Oromoo fi Oromiyaatiif kallattii adda addaatiin sagalee ta'aa turtanii fi kaleessa eeyyen gaafa fincila diddaa gabrummaatiin duratti gaafa seenaa maastar pilaanii yaadachuuf dirqamne jirra. Gaafa Oromiyaan ciniinsuu guddaa keessa galtee barsiisotaaf barattoota hedduu dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessaa dhaabbilee yuunivarsiitii kolleejii fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas daldaltootaa fi qonnaan bulaan Oromoodha. Finfinneen keenya jechuudhaan wareegama ammanan jedhamne kafalaa turetti Oromoon kaabaa kibbaa dhiyaa fi jiddu galeessarraa kan guyyaa tokko Finfinnee dhaqee maalummaa Finfinnee fi dudduubee Finfinnee miidhagina Finfinnee argee hin beekne sila Oromoo qofaaf lafti Finfinnee keenyadha. Buraayyuun keenya sandaafaan keenya laga xaafoon laga daadhiin keenya lafti tufaamunaa qeenqa jalaa doolloo keenya jechuudhaan yaamicha Oromummaa fi lallaba sirna gabroonfataa imperiyaal Itoophiyaa wayyaanee keessatti geggeeffamaa ture maastar pilaanii yaadachuuf dirqamne. Eeyyengaa kaleessa lafa Oromoo deeffachuudhaaf wareegama ammanan jedhamne kafallee Finfinnee harka micciirreenyaa qotarkaa Oromiyaa jalatti deebisuuf qeerroon Oromoodhaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa kolleejii amma yuunivarsiitii daldalaa hanga qonnaan bulaa haadholee hanga abbootii amantaa qarree fi qeerroon Oromiyaa gulantaa adda addaatiin qabsoo maastar pilaanii keessatti hirmaatanii afaan tokkoon dubbachaa turan. Eeyyengaa har'a taateen Oromoota walloo irratti geggeeffamaa jiru kun taatee seenaa jala nu baasu miti. Oromoon walloo bara dhufaa darbaa seenaa kaaba Itoophiyaatiin irratti geggeeffamaa jiruun dhagaa gabrummaa isaan darbamaa jiruu fi tabbarraa isaanitti gangalataa jiru ofirraa qolachuuf isaan guyyaa tokkollee boqonnaa hin arganne. Eeyyengaa Oromoonni walloo bobaa diinaa jala jiraachaa Oromummaa isaanii eegfachuuf eenyummaa isaanii tiksuuf wareegama ammanan jedhamnes kafalaa jiran. Marringaa waqtiin immoo waqtii ramadaanaati. Soomana soomaa jiru. Oromoon addunyaa irra jirtan tumsa barbaachisuun akka bira dhaabbannu Oromoota addunyaa jiraniif irra deebiidhaan yaamicha goona. Warroonni kallattiilee adda addaatiin Oromoota wallootiif sagalee ta'aa turtanii fi sagalee irra jirtanis akkasuma kanneen adda addaa haala mijeessuudhaan Oromoota wallootiif birmannaa lammiif jiru keessatti qooda fudhachaa jirtan seenaan isin yaadata. Oromoo walloo quubsama siyaasaa osoo hin taane Oromoo walloo quubsama Oromummaa fi calanqistuu eenyummaa saba guddaa gaanfa Afrikaa xiiqeffataa gaafa walloo rakkinnaaf gadadoon akka hin jilbiifachiifne kan garsiisanii fi dhugoomsan Oromoota kaabaa biyyattitti argaman Oromoo. Imperialistiin erga darbee shutu Oromoota wallooti lolli dhiyeenya kanatti kallattiilee adda addaatiin irratti banamee Oromoota walloo irratti geggeeffamaa jiru lola sabummaa jiddu galeessa godhatedha. Iyyan saba guddaa Oromoodha armaan duras kallattiilee adda addaan burjaajii siyaasaa keessatti galchuudhaaf imperiyaal Itoophiyaa seenaalee ammanan jedhamne dalagee jira. Barri sun kutee jira. Oromoon wal bira dhaabbachuun tokkummaa isaa jabeeffachuun walooma isaa eeggachuun dhaloota kanarraa dirqama. Siyaasni kaabaa yeroo hundumaa vaayirasii biyya keenyaa ta'uudhaan obbolawwan lamaan qomoowwan lamaan kallattiilee adda addaatiin walitti buusuun danda'amee jira. Har'a immoo kuffisuuf dirqama dhaloonni tokkummaa keenya jabeessinee dhimma waloo keenya tokkummaa Oromoo irratti haa hojjennuun ergaa keenya. Oromoonni walloo dhagaa gabrummaadha tabba gaarreen kaaba biyyattii irraa kallattiilee adda addaatiin itti darbamu waanjoo gabrummaa hin fudhadhu jechuun falmii ammanan jedhamne geggeessuun Oromoonni walloo seenaa ammanan jedhamne dalagaa jiran. Marrigaa yeroon Oromoota walloof tumsinu har'a waan taateef
obboleewwan keenya kallattilee adda addaatiin wareegama amman hin jedhamne kafaluudhaan seenaa hojjechaa jiran kana cinaa dhaabbachuun dirqama dhalootaadhaati. Warroonni tumsa gochaa jirtan kallattilee adda addaatiin lakkoofsi akkaawuntingii post kan godhame jira waan ta'eef irratti hirmaattanii akka bira dhaabbatan dirqama oromummaa keessanii akka baatan yaamichi isinii godha. Waan dhageeffattaniif galatoomaa. Kan qopheesse isinii dhiyeesse Anfal Machaarorooti. Imperialistiin erga darbee shutuu